Guyaan irraa adoolessa torba bara 2017 kan moltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgalaaf qabnu isinitti himna. Oduu wajjinan lammiireetii jalqaba irratti mataa oduu tursuun eegalla. Namoonni karaa sobaatiin paaspoortii argachuuf yaalan humni 3 ol to'atamanii jiran. Pirezidaantiin biyya Kaameroon Pool Biyyaan umrii isaa ganna 90 lammeessaatti filannoo pirezidaantummaa biyya Kaameroon marsaa 8ffaaf dorgomuuf jaame. Kunneen hangafoota oduutii gara bal'ina oduutti seenna. Lammiileen Itoophiyaa miliyoonni 19 qabxii takkaa ol ta'an waraqaa eenyummaa dijitaalaa galmaanii jiraachuutu ibsame. Lammiileen Itoophiyaa miliyoonni 19 fi humni 100 takkaa ol waraqaa eenyummaa dijitaalaa galmaa'u hooggantuun damee seeraa fi imaammata sagantaa eenyummaa biyyaalessaa Aadde Gabraa'eel Abrahaam ibsiteetti jirti. Hooggantuun tun akka himteetti Finfinnee fi naannolee keessatti galmeen waraqaa eenyummaa dijitaalaa fi walitti hidhaminsa dhaabbilee xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa jiraachuu ibsuudhaan hanga ammaatti jiraattonni miliyoonni 19 qabxii takkaa ol ta'an waraqaa eenyummaa dijitaalaa galmaa'uu fi dhaabbilee 55 waliin walitti dhufeenyi uumamuu danda'ee jiraachuu ibsan. Hojiirra oolmaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa Itoophiyaa keessatti jiraattonni adda baafamuun mirga isaanii mirkaneessuuf tajaajila kennitootaa fi fudhattoota gidduutti walamantaa uumuuf akkasumas sadarkaa biyyaatti iftoomina itti gaafatamummaa fi hojimaanni sirrii ta'e diriirsuuf kan raawwatame ta'uu ibsaniiti jiran. Bara baajataa 2018tti galmeen waraqaa eenyummaa dijitaalaa daran guddisuuf karoorfamuu fi walitti dhufeenya dhaabbilee waliin cimsuuf ciminaan akka hojjetamaa jiru Aadde Gabraa'eel tajaajila oduu Itoophiyaatti himteetti jirti. Namoonni karaa sobaatiin paaspoortii baafachuuf yaalii godhan humni 3 ol to'atamuu Daarektarrii olaantuun immigireeshinii Itoophiyaadhaa ibsiteetti jirti. Sanada sobaa fayyadamuudhaan namoonni paaspoortii argachuuf yaalii taasisan 3,800 ol to'annaa seeraa jala oolu Daarektarrii olaantuun tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Aadde Salamaawit Daawit ibsaniiti jiran. Tajaajila immigireeshinii fi lammummaa waggoota lamaan dabran keessatti riifoormii haaraa hojiirra oolchuun bu'aan hedduu galmeessuutan himtee Aadde Salamaawit namoonni 3,868 sanada sobaa fayyadamuudhaan paaspoortii argachuuf odoo yaalanii to'annaa seeraa jala oolfamuu ibsaniiti jiran. Namoota to'ataman kanneen keessaa 277 sanada sobaa dhiyeessuun 275 lammii Itoophiyaa odoo hin taane paaspoortii argachuuf yaaluun kanneen hafan ammoo sanadoota sobaa adda addaa fayyadamuudhaan paaspoortii argachuuf yaaluun qabamuu isaanii Aadde Salamaawit beeksifteetti jirti. Pirezidaantiin biyya Naayijeeriyaa duraanii Muhammad Buhaariin du'aan addunyaa tanarraa boqoteetti jira. Ganna lama dura aangoo pirezidaantummaa kan gadhiisan pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii dhukkubsatee kilinika Buhaarii biyya Londanitti argamu odoo yaalamaa jiru. Kaleessa galgala umrii isaa ganna 82tti guyyaa kaleessa du'aan addunyaarraa boqotee jiraachuutu gabaafame. Du'aan boqochuu pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii kana laalchisee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gadda itti dhaga'ame ibsaniiti jiran. Maqaa mootummaa fi uummata Itoophiyaatiin maatii Muhammad Buhaarii uummataa fi mootummaa Naayijeeriyaaf Dr. Abiy karaa toora maastariitii isaaniitiin jajjabina dabarsaniiti jiran. Pirezidaantiin biyya Kaameroon Pool Biyyaan umrii isaa ganna 90 lammeessaatti filannoo pirezidaantummaa marsaa 8ffaaf dhiyaachuutu ibsame. Pool Biyyaan pirezidaantummaadhaan Kaameroon ganna 43 bulchaa kan jiru yoo ta'u, akka ardii Afrikaatti pirezidaantota bara hooggansaa dheeraa qaban pirezidaantii Ikwaatooriyaal Giinii Teedroo Maabsongoo ganna 45 biyyattii bulchaa jirutti aansee Pool Biyyaan kan lammataa ta'uu Afrikaan News gabaaseeti jira. Pirezidaantiin Kaameroon Pool Biyyaan filannoo marsaa 8 isaa tana yoo filame hanga umrii 99tti kan biyya bulchuu ta'uu isaati. Egaan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.